Sidirik emo Abu Yasir itu sidirik Islam mati. Namni na ergin jiru. Namni Fedha kaampootiinnaan. birrisi kan namni birrisi kan jiru. Lakki. Dhugaa inni rannaafin jedhe birruma barbaada biyyaa baane. Dhugaa. Laa fedha koodhaan dhaqaniin ta'an. Fedha koodhaan barbaade. Bareeda. Maatiin teeta ortodoksuma moo atuma callaa ortodoksii? Hunduu ortodoksiidhaan dura. Islaamummaa tan hordofaa turte? Anaa kana argitee gurraacha kana takka? Eeyyee. Dhugaa. Bareeda. Online irratti nan hordofa. Ayyaayya. Keessaanis hin gaafadheen ture. Ajiib. TikTokiin beeku isaan baay'ee nama baay'ee. Baay'ee nutti argamu arginu. Keessaanis hin gaafadheen ture yeroo tokko. Isinii deebiseere? Sheerii natti hoggootu. Malee namni tiniin eeguun jiru. Bareeda. Galgala kana duban bas Iyesuus nama waaqa qabaa. Waaqa sagaduuf qabaa. Inni ergama waaqayyooti. Akkuma Nabi Muhammaditti ergamaadha. Akkuma Abrahaamitti, akkuma Musee, akkuma Isaaqee. Kana jettee dhugaa baate? Eeyyee. Maashaallah. Galanni Rabbiif haa ta'u gaa'ii. Waaqayyoon hin nyaatu, hin dhugu. Yesuus waaqayyootu ergatee kara waaqayyoo barsiisaa. Ofii isaatiin uumaa raawwachuu hin danda'u. Dinqii adda addaa harka isaarra kan isa kaa'e waaqayyo abbaa isa jedhamu santu harka nama Naaziree kanaan nama jedhama. Isa kanaan akka hojjetu waaqayyoon isa gartee isa barsiisettee amantaa? Eeyyee. Waaqni tokko malee hin jiru jettee waaqayyoon tokkichi sanuu kan ijaan hin mul'anne, kan namni hin argine, kan gurraan hin dhageenye, kan waaqarra jiru, kan lafarra hin jiraanne, kan uumama isaa keessa hin jiraanne, kan bantiiwwan waaqaatii ol jiraatu jettee amantaa? Eeyyee. Nabi Muhammadis ergamaa isa xumura, Islaamummaanis amantii dhugaa. Ergamoota Aadam Iraa'ilaan kana Muhammad hundi ergamoota Rabbiitu jaarraa adda addaa keessa ergee karaa waaqayyoo barsiisan, waaqayyoo tokko barsiisan jettee amantaa? Fadhuma keetiin laphee keetirraa dhugoomsitee fudhachuudhaaf galgala kana gartee gara TikTokii dhufte? Eeyyee. Maashaallah hayyee. Na jalaa jettaa quba tokko harka tokko gara waaqa hundi keessan warra jiratan bira waliin qaba isin haa jettu. Inshaallah na jalaa jetta afaan Arabaatiin jennee Oromiin faanis achi booda kenna tole. Maashaallah. Ashhadu an laa ilaaha illallah wa ashhadu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa rasuluh wa anna Isa Abdullahi wa rasuluh. Ani ragaan baha Rabbii tokko malee kan haqaan gabbaramu hin jiru. Kan haqaan gabbaramu hin jiru. Muhammadis garbicha isaatii fi ergamaa isaa kan xumuraa ta'uu qalbii kiyyaan dhugoomsee arraba kiyyaan dubbadheen jira. arraba kiyyaan dubbateen jira. Ciisaa yookiin Yesuus Kiristoos
Isa yookiin Yesus Kiristoos rabbii miti Rabbii miti ilma rabbiis miti ilma Rabbiis miti aboon waaqummaas akka hin qabne aboo waaqummaas akka hin qabne garbicha rabbii fi garbicha Rabbiitiif ergama Allaha ergamaa Allaha kan saba Israa'el duwwaaf saba Israa'el duwwaa ergame ta'uu isaa ergame ta'uu isaa dhugoomsee dhugoomsee baradhee baradhee laphee kiyyaan fudhadhee laphee kiyyaan fudhadhee arraba kiyyaan dubbadheen jira. arraba kiyyaan dubbadheen jira. Yaa Rabbi Islaamummaa irra na jiraachisi, irratti na ajjeesi, irratti na kaasi. Yaa Rabbi Islaamummaa na jiraachisi, irratti na ajjeesi. Irratti na kaasi. Irratti na kaasi. Allahu Akbar. Teenet hanqasuma. Masha Allah. Abu Yaasiris ijoolleen gartee jirtanis. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar jedha warri as jala jirtan guutuun keessan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya salam. Allahu Akbar. Allahu Namu Akbar. waaqeessan. Yoomiyyuu Yesuus. Tifu shahaadat akkasumatti halkanii fi guyyaa. Allahu Akbar. Baga gammadde. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.